Ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii gongommii keenya irratti haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru keessumaa Oromoon ofiisaatti maal gongomu walitti maal gongomaa oole guyyaa irraa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa taatee guyyaa guyyaatti keessumaa Oromiyaa biyya keenya akka biyyaatti Itoophiyaa keessatti raawwatamaa oolummoo qabadheen guyyaa guyyaatiin isiniif dhiyaadha. Har'as kunoo sa'aatii isaa eeggadhee qophii gongommii koo qabadhee dhufeen jira. Egaa qophiin gongommii koo irraa yookaan immoo qabxiin koo tokkoffaa guyyaa irraa keessumaa godinoota Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaa gidduu kana raawwachaa jiruuf akkasumas immoo guyyaa irraa muummee ministeera Itoophiyaa galgala kana jeneraalota wajjin mari'achuu fi walga'iin mootummoota gamtoomanii Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti qophii gongommii koo keessa kanarraati. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommii koo tokkoffaa guyyaa irraa godina Wallagga Lixaa keessatti egaa shamarran sadii kan nama tokko yookaan immoo kan maatii tokko guyyaa kaleessaa waraanni mootummaa ajjeesanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo yeroo isaan ollaan irratti birmachuuf jedhu nama lama irratti dabalanii guutummaa guutuutti nama 5 kaleessa galgala godina Wallagga Lixaa keessatti naannoo walqixxii kan jedhamtu jechuudha. Gandi kun yookaan bakkittiin isaan dubartoonni kun ajjeefamanii yookaan immoo itti rukutamanii walqixxiin kun egaa godina Wallagga Lixaattidha kan isheen argamtu. Egaa taateen kun yookaan sababiin du'a isaanii yookaan sababii dubartoonni guyyaa kaleessaa rukutamanii ajjeefaman kunis shamarree xiqqoo yookaan immoo shamarree maatii isaanii jechuudha yookaan immoo kan maatii isaanii waraanni mootummaa yeroo isaan gudeeduuf yookaan humnaan qabatan egaa isheen iyyite yookaan sagalee dhageessiste jennaan haati gaafa isheen gaafa intalli iyyitu haati gaafa birmachuu atto haadha rukutanii ajjeesanii intalas yookaan mucaashees bakka tokkotti rukutanii ajjeesanii akkasumas immoo obboleettiin gaafa irratti qabuutti yookaan ol qabuudhattu bakka warra rukutame sana ishees itti dabalanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo ollaan gaafa itti iyya dhaga'ee gaafa gadi ba'ee irraa qabuuf yookaan immoo bira dhaquuf gaafa jedhu nama lama itti dabalanii jiru jechuudha warra olla. Taateen kun egaa bakkoota garaagaraatti keessumaa yeroo dhiyootti asitti egaa uummata Oromoo irratti bakkeewwan garaagaraatti keessumaa karaa qaama mootummaa raawwachaa jiraachuunsaa wal naman gaafachiisu jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa wanti galgala raawwatame kun egaa haalaan dubbachuunsaa illee kan nama saalfachiisuu fi dubbachuun illee kan nama qaanessuudha jechuudha. Taateen kun irra deddeebiin godina keessumaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwachaa turuunsaa ni yaadatama. Kanaaf guyyaa kaleessas akkasuma godina Wallagga Lixaa Wanqayiit keessatti wanti kaleessa raawwatame kun egaa haalaan kan nama jibbisiisuu fi namummaa namaallee yookaan namni dhalachuusaallee kan nama jibbisiisuuf dhalachuu ofiillee kan nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf taateen kun keessumaa qaama mootummaatiin keessumaa warreen qaama mootummaaf amma hojjechaa jiran kuni warri leenjanii keessumaa uummatatti gadi bobba'anii nageenya uummataa fi nageenya mootummaa fi nageenya biyyaa eegsisuuf warreen bobba'an kuni rakkoo guddaa qabu jechuu dandeenya. Namoota sammuun isaanii hanquu ta'ee fi namoota barumsa hin qabne mootummaan leenjisee uummatatti bobbaase maatii guutuu guyyaa kaleessaa rukutan yookaan immoo gudeeddii fedhanii haadhaaf intala bakka tokkotti akkasumas immoo ollaa dabalatee namoota sadii maatii tokko keessaa nama lama immoo ollaatti rukutanii ajjeesanii jiru jechuudha. Kana hunda kan godhe egaa poolisii yookaan qaama mootummaa bobba'ee jirudha jechuudha. Kanaaf taateen kun egaa irra deddeebiin bakkoota garaagaraatti ni raawwatama. Wanti kaleessa ta'e keessumaa maatii tokko keessatti sababii gudeedaa yookaan immoo ija jabina waraanni mootummaa amma qabu keessumaa wanti amma raawwatamaa jiru keessumaa waggoota muraasa asitti immoo kan uummata irratti raawwatamaa jiru sababii gudeeddiitti bakkoota garaagaraatti raawwatamaa turuun isaa ni yaadatama. Keessumaa Shawaa keessatti bakkoota garaagaraatti irra deddeebii raawwatamaa turuun ni yaadatama. Akkasumas Arsii keessatti illee wanti kun irratti raawwatamee jira karaa qaama mootummaa uummata nagaa irratti jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessas akkasuma humnaan gudeeduuf gaafa jedhanii intalli haati dhala isheeti waan ta'eef yeroo intalli akkasitti sagalee geessistu birmachuu yookaan immoo irraa qabuun ishee waan nafu garaan dhalaati waan ta'eef ishees itti dabalanii mucaashees ajjeesanii ijoollee shamarranii lamaa fi haadha itti dabalanii ollaas nama lama ajjeesanii guutummaa guutuutti nama sadii kaleessa Wanqixxii keessatti ajjeesanii jiru godina Wallagga Lixaa keessatti jechuudha. Akkasumas guyyaa kaleessa akkasumas galgala godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaattis akkasuma dargaggoota 5
waraanni mootummaa bakka tokkotti jimalaan ajjeesee jira jechuudha. Irra deddeebiin keessumaa godina Wallagaa keessatti gara deddeebiin sababii shanii maal jedhamee irra deddeebiin Wallagaa qofa hin taane gamma bakkoota garaagaraatti raawwatamaa jira waan kuni. Kanaaf kaleessa saasigaa keessatti dargaggoota 5 yookaan dargaggeeyyii amma kanaatti yookaan immoo dargaggeessa ga'umsa qabullee jedhamu habaatan malee ijoolleen kun akkuma dargaggeessatti fudhannee dargaggoota 5 bakka tokkotti jimalaan waraanni mootummaa ajjeesee jira jechuudha. Kanaaf taateen kun egaa irra deddeebiin yeroo darbees akkasuma torbee darbe keessa nama abbaa amantii ta'e tokko Ifreem Tasfaayee nama jedhamu torbee darbe akkasuma aanuma saasigaa sana keessatti ajjeesanii jiru waraanni mootummaa jechuudha. Ammas guyyaa kaleessa galgala ganama kana gatti kan bari'udha jechuudha wanti kun kan ta'e akkasuma inni Wallagga lixaasii gada galgala yookaan kaleessa galgaladha jechuudha waan kun kan raawwatame warri Wallagga bahas akkasuma galgala kana yookaan kaleessa galgalan kanarratti bari'udha jechuudha taateen kun kan ta'e. Kanaaf jargaggoonni ajjeefaman kun egaa Addamaa Addisuu, Saamu'eel Bokoree fi Iyyaasuu Abbataa fi Taamiraat Ayyaanaa fi kanneen kana nama 5dha jechuudha. Amma maqaan nam tokko hin dhaamne. Kanaaf isaan kun nama 4 Addamaa, Saamu'eel, Iyyaasuu fi Taamiraat jechuudha. Warreen Wallagga bahaa aanaa saasigaatti ajjeefamanii kun hundi egaa taateen gidduu kana ta'aa jiru qaama mootummaatiin kan raawwatamaa jiru jechuudha irra deddeebiitiin. Kanaaf irra deddeebiin uummanni nagaa ammas lubbuunsaa darbuunsaa waan hafe hin fakkaatu qaama biraa deeggartes qaama biraa deeggaruu diddes fi faayidaa dhuunfaa isaanii yeroo dhabanis akkasuma kunoo fedha fooniif jedhaniillee shamarreen 2 yookaan maatii tokko keessa ajjeecha jimlaa raawwatanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo dargaggeessa irratti kunoo bakka tokkotti ajjeesanii jiru jechuudha. Kanaaf dubbachuun isaallee kan nama qaanessuu fi akkasumas immoo dubbachuun isaa kan nama saalfachiisuu fi han dubbatan illee kan nama dhabsiisudha jechuudha. Taateen amma keessumaa waraana mootummaatiin uummata Oromoo fi uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru jechuudha. Hangodhamu jiru ammas egaa wanti nama jibbisiisu guyyaa kaleessa gara bariitti ammas godina Jimmaatti obbo Zaakir irratti ajjeechaan raawwatamee jira jechuudha. Ajjeechaan kunis egaa kan raawwatame qaama hin beekamneen jedhameera ammaa fi qaama hin beekamnes irra deddeebiin garuu achi keessatti qaama hin beekamne namoonni haa jedhan malee gama mootummaatiin wanti ba'aa jiru ammatti achi keessa ifa ba'aa baatu malee tokko tokko odeeffannoon jiru. Faannootu godina Jimmaatti obbo Zaakir abbaa olii kana ajjeesee jedhamaa jira. Asirratti kan utuu dubbate yookaan immoo kan dubbachuun isaallee nama qaanessu erga yoomiiti faannoon godina Jimmaa keessatti uummata kana keenya ajjeesuu jalqabde. Gama bakka biraatti godinaalee garaagaraa keessatti bakka faannoon jirutti dhuguma faannoon sababii ta'ee yookaan faannootu ajjeese jedhamee gama mootummaatiin ibsi bahaa ture. Eddee waraana bilisummaa Oromoo jirutti immoo waraana bilisummaa Oromootu ajjeese jedhamee dubbatama. Taateen har'a godina Jimmaa keessatti ta'e yookaan kan har'atti bari yookaan halkan ajjeesamee bule namichi kun waardiyaa isaa wajjiraan jechuudha kan namichi kun kan du'e. Godina Jimmaa keessatti yeroo jalqabaaf namichi kun abbaa qabeenyaadha jechuudha. Akka godina Jimmaatti buna oomishituuni jechuudha. Kan inni beekamu taateen kun gachi keessatti inni raawwate kun erga yoomiiti faannoon Jimma keessatti kan inni nama ajjeesuu jalqabe. Yeroo jalqabaa fi faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo Jimma keessatti nama ajjeese beeka kan jedhu amma ammaatti dhageenye hin beeku. Kanaaf gama mootummaatiin faannoon ajjeese yookaan immoo faannootu ajjeese qaama nama kanaadha halkan kana deeme jechuudha. Akkamitti barame? Otuma gabaabumatti qaamni ajjeese hin beekamu otoo jedhamee irra darbame malee wal sobuun kun as kanatti gaarummaa hin qabaatu. Dhugaan jiruu fi wanti qabatamaan lafarra jiru faannoon akkamitti sa'aatii kanatti dhaqee namicha kana immoo qofaatti ajjeese bahe. Zabanyaasaa yookaan eegaasaa fi isa bicha akkamitti ajjeese. Faannoon guutummaa guututti Jimma keessa hin jiru jedhama iyyuu ture mine akkamitti Jimma keessatti akkamitti namicha kana qofa ajjeese. Somni as keessatti somni ija qabu gagnoo akkasitti bahaa jira. Kanaaf faannoon kan soba hin qabne Jimma keessatti faannoo miti namicha kana kan ajjeese jechuudha. Qondaala kana yookaan immoo abbaa qabeenyaa kana faannoon isin ajjeenne waraana bilisummaa Oromoo achiin jiru waan ta'eef gahuma isaanii yookaan ofuma isaanii wal qorachuu qabu yookaan immoo ofuma isaanii wal baasuu qabu. Soba isaanii hanna isaanii malee gama mootummaatiin wanti amma achi keessatti ta'e keessumaa wanti amma godina Jimmaatti obbo Zaakir kanatti halkan kaleessaa kun ta'e sobadha faannoon hin ajjeenne. Faannoon hin jiru bakka sana jedhamee irra deddeebiin dubbatamaa ture. Kunis waan haaraa miti uummata ajjeesee hin beeku faannoon achi keessatti jechuudha. Kanaaf wanti abbaa qabeenyaa kanarratti ta'e egaa kaleessa galgala yookaan abbaa qabeenya beekamaa godina Jimmaati jechuudha. Namichi kun achi keessattis egaa ajjeechaan raawwatamee jira godina Jimmaatti jechuudha. Irra deddeebiin bakkoota garaagaraatti raawwatamaa ture. Godina Jimmaas galee kunoo abbaa qabeenyarraa jalqabee jira yookaan immoo ajjeesamee jira jechuudha. Garuu isaan kaadanii faannootu ajjeese yookaan faannootu achi galee jedhamee dubbatamee jira.
garuu guutummaa guututti qaama hin beekamneen ajjeefame otoo jedhamee gaariidha malee faannota ajjeese jechuun kun dhugaarraa waan fagaate fakkaata. Akkasumas qabxii koo biraatti yeroo darbu guyyaa har'a walga'iin gamtoomne yookaan walga'iin gamtaa Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiraachuun beekamaadha jechuudha. Ammas walga'iin kun haaluma adda ta'een gaggeeffamaa jira jechuudha. Har'as mootummoota Afrikaa bakkoota garaagaraa irraati Finfinnee galaa jiru jechuudha. Keessumaa masaraa mootummaa amma biiliyoona 10 olitti baasee mootummaan ijaarsa isaa har'as daawwachaa turuun ni yaadatama jechuudha. Bakkoota garaagaraa keessumaa gaarreewwanii fi bakkeen naannoo masaraatti argaman hundumaa mootummoonni Afrikaa irraa dhufan daddaawwachaa turuun isaanii ni yaadatama gama mootummaatiin jechuudha. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakkoota garaagaraa daawwatanii jiru jechuudha. Mootummoonni gamtaa Afrikaa jechuudha. Kanaaf walga'iin kun haalaan itti fufee jira jechuudha. Gara fuulduraatti immoo maal isaan akka isaan godhanii fi maaliin akka xumuramu walumaan kan laallu ta'a. Dhumarratti galgala kana muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jechuudha. Jeneraalota walitti waamee marii gaggeessee jiraachuun isaas mul'achaa jira. Galgala kana ibsa fuula beektuu isaa irratti gadhiisee jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa. Kanaaf jeneraalootaa fi warreen qondaaltota isaaf hojjetan hundumaa dabalatee galgala kana mariin taasisamee jira jechuudha. Wal dhabuun isaanis isaan gidduutti galgala kana dhagahamaati jira. Mee wanta achi keessatti jiru wal dhabdee isaanii fi haala isaan har'a keessa turan immoo walumaan guyyaa booruu kan laallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo Tigraay keessatti keessumaa warreen TPLF achi keessa turan guyyaa har'aa boordiin biyyaalessa Itoophiyaa yookaan filannoon biyyaalessa Itoophiyaa guyyaa har'aa yeroo darbe walgahii taa'uun isaanii ni yaadatama jechuudha. Garuu isaan akka isaan boordii keessa haqu walgahii lammaffaa irra deebitanii teessoo isaanii walgahii keessa yookaan immoo boordii filannoo biyyaalessaa keessa hin haqamtu dhorkuunsaa guyyaa har'aa ifa bahee jira jechuudha gama boordiin biyyaalessaa jechuudha galgala kana. Kanaaf TPLF immoo morkii guddaa keessa jira keessumaa yeroo dhiyootti jeneraalota Tigraay fi gama mootummaatiin akkasuma Geetaachoo Raddaa fi Gabratsoon wal qoqqoodanii aangoo irratti wal loluu turuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf galgala kana wanti gama boordii biyyaalessaatiin bahisgaa kanaaf TPLF yookaan abbuntaan achi keessa jiru akka boordii filannoo biyyaalessaatti lammaffaa walgahii irra taa'anii yookaan walgahii gaggeessa taanaan filannoo sana keessa akka haqamu gaggeeffamaa jira. Kanaaf walgaareffannaan keessumaa jeneraalota Eertiraa fi mootummaa kana gidduutti saalaan itti fufeera. Yoo isaan walgahii kana gaggeessan yookaan yoo isaan walgahii kana marsaa lammaffaa taa'anii maal akka ta'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taatee Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa keessumaa Wallagga Lixaa keessatti waraanni mootummaa shamarree lama yookaan maatii tokko keessaa sababii gudeeddiitti namoota 4 ajjeesanii jiru jechuudha. Ollaaf jinnam 5 dabalatee jechuudha. Akkasumas Wallagga Baanaa Saasigaa keessatti dargaggoota 5 bakka tokkotti mootummaan jimilaan ajjeesee jira jechuudha. Akkasumas godina Jimmaa keessatti immoo abbaa qabeenyaa godina Jimmaa kan ta'e Zaakir abbaa olii kan jedhamu edda galgala yookaan kallee har'atti kan bari'u halkan eegduu isaa hojjira rukutanii ajjeesanii jiru jechuudha. Garuu gama isaaniitiin gama mootummaatiin kaadamee faannota ajjeesame kan jedhu kun dhugaarraa waan fagaate hin fakkaata jechuudha. Akkasumas immoo walga'iin mootummoota gamtoomanii haala garaagaraan Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira. Akkasumas immoo boordiin filannoo biyyaalessaa Eertiraa yookaan Tigraay yookaan immoo abbuntaa warra amma Dr. Gabratsoon Gabramikaaniin durfaman sana yoo isaa walgahii lammaffaa irra ta'an akka haqu beeksisee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taatee Oromiyaa keessattii fi akkasumas biyyoota garaagaraa keessumaa biyya keenya keessatti ta'e kan hanga ammaatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessuun hanga ammaatti immoo si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.